Hai hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii. Nutis nagaa keenya jirra akkamis hin jirtu nagaadha mitiyyuu. Nutis nagaa keenya galanni guuttataa tolu. Akkami isin nagaa keessanii miti hordoftoota koo biyya keessaa biyya ala. Har'a mana namaan jira. Badeera jechuudha jidduu kana xiqqoo. Haaluma tokko kan bade. Malee nagaa keenyadha jechuudha. Mucaan kun boriifan jedhama. Isheen sun kookeetiidha. Boriifan nagaa kana jirtu nagaa keessanii. Jirtu nagaa keessanii. Naguma jetta naguma keenya. Maal hojjechaa jira amma? Akaawwi nyaataa irraa kottaa nyaadhaayi. Jenna akaawwi siqiqeen ijoo eelee guddaa qaba garuu amma kana eelee guddaa shumburaa xiqqoo fuloo isaa mana namaa fidee dhufee asitti akka jechuudha kun akaawwi dubbeen dharra'e kun akaamee jirachuudha. Naam jirtu miti isin nagaa keessanii miti nuti jira nagaa keenyaadha akaawwi akkaa jirra isiniin jenna. Sagalee salimaa. Sagalee salimaa. Sagalee. Sagalee. Kalau garbo kaum bebuki Kristus ating gugub de yuber. Hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii har'a maal hojjetaa jirra akaawwi akkaa jirra jechuudha. Nifto boriifan nifto siifan kennaan kookee qabeera. Wah tuntee. Nah kami jirtu miti nagaa keessanii nuti jirra nagaa keenya akaawwi akkaa jirra har'a jechuudha. Akaawwi akaawuun beektu ati naan jette midhaan tokko. Mana namaan jira moo beektu akka mana namaa keessa ta'e. Ani garuu akaawwi ariitii godhee tanan akaa kottaa nyaadhaayi. Gidduu kana badeen jira. Akkamisin jirtu miti. Seeraan qabi kookee akkamina galutti. Haala kanaani akaawwi ariitii goone akka jechuudha. Akkamisin hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtu nagaa keessanii kottaa akaawwi garbuu nyaadhaa. Anasuma namni wayii akaawwi garbuun akkaa naan jedhee naana shumburaa dubbee dharra'an jiraayyuu. Shumburaa dubbee fidadhee dhufe jechuudha ollaa akaawwadhee asumaan nyaannee jechuudha tas. Akkanatti naala kanaani garbuu akkuma jechuudha. Aku nanti kalian dapat dapat. Bakka kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan akaawwi akkaa jirra jechuudha. Fidi kookee. Daqiiqaa